gudfallaa gudiin ajaa'ibaa gudiin ani itti yaadne ileekne uumamee jira gudiidha. Yoo yaashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota koo nageenya koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii. Anillee egaa qaxaleen keessan nagaadha galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a ganamaan osoo sirriirraan ka'in sirriirratti waan haaraa dhaga'ee waan haaraa waan ajaa'ibaa dhaga'ee jechuudha. Innis maal jechuun keessan hin oolu waan haaraa kana immoo daddafee daawwattoota koo biraan gaa waan isaan na gorsan koomentii jalatti waan isaan na gorsan ilaaluun qabaa kan jedhuun isin biraatti fide jechuudha. Innis egaa ganamaan armee hawwiitu naa dawwalee mucayyoo hawwii namni wallaaltan hin jirtanii hundi keessanuu ni beektu. Egaa ganamaan armeen hawwii naa dawwaltee mucayyoo koo fudhachuun qabaa nan dhufaa guyyaa kan mana jirtaa biyaansi torbee lama gidduutti mucayyoo koo fudhachuun qabaa kan jettu naa dawwaltee duddaqaat na goote jechuudha. Dhugaa duddaqaat na goote waan itti deebisu na wallaalee silkii irratti cufee ganama barii yeroo sana hirriba irraa hin kaane ciisan jira. Egaa daawwattoota keenya hawwii baay'een jaaladha baay'een kabajaa namoonni baay'een keessanillee wantoota garaagaraa babarreessaa turtanii inni akkuma ta'etti ta'ee jechuudha. Amma wantan gara keessan fidee wantan gara keessan dhufee fi mucayyoo kana maal gochuun qabaa akkamitti dhoowwachuun qabaa mucayyoo kana isheen immoo daa'ima araasii qabdi jechuudha. Kan hawwiidhaa gadi daa'ima araasii ji'a 4 qabdi. Daa'ima akkanaaf qabdu barbaadetanii daa'imatti akkanaa dubbattu barbaadetanii mucayyoo kiyyaa fudhachuun qabaa torbee lama gidduutti hawwii si biraa fuudhuun qabanaan jettee ani immoo kana dhaga'uun baay'ee tokko natti ulfaate nama tokko bartee yeroo nama sana biraa gaggeessitu miira akkamiitu akka namatti dhaga'amu hundi keessanuu ni beektu. Amma mucayyoo kana haati torban lama gidduutti biyaansi akka isheen jettetti ayyaana asitti dhufaa naa beellami jettee ani immoo beellamuus hin dandeenye silkiidhayyuu miira gaariidhaan silkiidhayyuu ittiin dubbannee nanaaree narrifadhee yaa'u kanaan dura gaa mucayyoon kun si biraa teessu aga umurii ishee guutuu si birattaa baratu si biraa teessu si birattaa guddattu naan jette malee yeroo muraasa kanaaf naan hin jenne soo yeroo muraasa kanaaf naan jettee immoo hin ta'u. Yaa egaa daawwattoota keenya maal akkan godhu hin beeku mee koomentii jalatti jechuudha. Koomentii jalatti maal akkan godhu natti himaa dhugaa dubbachuuf maal akkan godhu natti himaa. Mucayyoon immoo mucayyoo qaxaleedha. Wantoota tokko yeroo mana keessallee hojjedhu viidiyoo isinii wawwaraaban ture inteessu jechuudha. Amma humna ishii waan tokko harkaa fuutee sosocho'uu waan humna ishiitiin horiin ni yaala jetti malee bira hin dabartu jechuudha. Mucayyoo qaxaleedha. Yoo bicha maal akkan godhu hin beeku. Aatis immoo akka jettetti ani qobaa kooti. Amma ta'ee ijoollee shamaraa kan xiqqoo mataa ol qabatte hawwiidhuma qabdi dhiirota illee qabdi garuu mucaa araasii baatii 4 ji'a 4 qabdi jechuudha. Mucaa sanaa akkatti naa dubbattu yeroo fakkeenyaaf egaa haadholiin waa hedduu ka'oommatu yeroon ciibsee nyaatuma tokkollee qopheeffachuu gara kichiniitti darbee mucaatti akkanaa dubbattuun barbaada. Rakkoo biraatiif miti jettee baay'ee natti haasoftee ani garuu dhugaa dubbachuudhaaf haasaa ishee sanallee harkaa taqabbaluu hin dandeenye amma baay'ee tokko naaree jira. Mucayyoo dhokseen viidiyoo kana waraabaa jira hawwii dhoksee hawwiin yoo dhageesse tarii haadha waan ta'eef yaada ishii jijjiiruu dandeessi yaada koo hubachuu dhiisuu dandeessi yaadni ishii walumaa galatti gara haadhatti fokus ta'uu danda'a. Kanaaf viidiyoo kanallee dhoksee waraabaa jira. Garuu fudhattu jettu moo mala wayii naa maltanii anamma walumaa galatti viidiyoo kana waraabaa jiruu fi na gorsaa maal akkan godhee mucayyoo kana hambifadhu na gorsaa kan jedhudha malee
Koomentii abaarsaan barbaadu, koomentii ciqicciqiin barbaadu, haasaan barbaadu jechuudha. Warri viidiyoo kana dhageessanii haasaa garaagaraa koomentii garaagaraa barreessanii achumatti ilaalatii ba'a. Warri immoo yaada burqisiisuu dandeessan yaada namummaa yaada gaggaarii burqisiisuu dandeessan maal akkan godhee mucayyoo kana dhoowwachuu danda'u qofa koomentii jalatti seeraan naa barreessaa. Anis amma haati dhuftutti biyyaans torbee lamaan qaba ganaa waan ta'eef ammasitti waan murteeffadhu nan murteeffadhaa. Gidduu kanattis illee yoo dhufte viidiyoon isiniif waraabama. Koomentii jalatti gorsa keessan naa laadhaa. Baay'een isin jaaladhaa. Baay'een isin kabajaa.